Weerarri COVID-19 guutummaa Ameerikaa keessatti daldalli bittaaf gurgurtaa manaa akka guddatu taasisee jira jechuudhaan ogeeyyiin industirichaa ibsaniiru. Dhaabbanni gabaa qabeenyaa Ziiloo jedhamu erga weerarri kun guraandhala bara 2020 jalqabee as gatiin manaa dhibbarraa gara harka 30 ol guddate. There have been very few sellers during the pandemic that wanted to put their house on the market for fear of being exposed to COVID. Yeroo weerara COVID-19 sana namoonni mana gurguran hangi tokko vaayirasichaaf saaxilamuu sodaachuudhaan mana isaanii gabaaf dhiyeessuu muraasa turan. Kanaaf manni gurguramu xiqqaate. Garuu ga'eessonni mana ta'anii hojii hojjechuuf kutaa itti dabalaa argachuuf mana bitachuuf barbaadaa turan. Bakka waajjiraa mana ofii keessatti dabalataa qabaachuu barbaadan. Yeroo sanagaa mana gurgurtaaf dhiyaate namoonni hedduun kan bituuf ka'an jedhan. Gama biraan abbootiin qabeenyaa manni isaanii fedhii namoota haaraa kanaa akka guutu barbaadu. And during the pandemic we've seen two major increases in requests. One, yeroo weerara vaayirasii kanaatti gaaffiin mana jireenyaa bitachuuf jiru dabaluu argine. Tokko bakka ala ba'aniitti bashannanan kan qabu, lammata immoo kutaa mana taa'anii hojii keessatti hojjetan qabu jedhan. Lakkoofsi mana jireenyaa gurgurtaaf dhiyaatu xiqqaachuuf fedhiin biilsa waajjiraaleef jiru gadi bu'uun gamoon mana jireenyaa maatii hedduu akkasumas biilsaalee kireeffamanii gatiin akka ol ka'uuf sababaa ta'e. Isa yeroo weerara duraan wal bira qabamee innaa ilaalamu hanga baatii waxabajjiitti hojjettoota Yuunaayitid Isteetsi 44 qofaatu bakka hojii isaaniitti deebi'uu dhaabbate bulchiinsa qabeenya daldalaa Kaasil jedhu ibsee jira. Any slack that was in the system as far as building on the office. Biilsa waajjiraalee ilaalchisee laafina gabaa caasichaa keessa jiru sababaan gamooleen mana jireenyaa maatii kan gatiinsaa akkaan ol ka'etti jijjiiramuu isaati. Kanneen hojii ijaarsaa irratti bobba'an fedhii sababaa weeraraatiin dhufeen kan ka'e bakka waajjiraa waliin qooddachuuf teeknooloojii bakka dhiphoo kan akka liiftii tuttuqqaa qaamaa xiqqeessuuf itti yaadaa jiran. Bakka jireenyaa alaa bal'aa ta'e kan akka barandaaf dirree taphaa uumuutti jiran. Dhaabbanni Virjiiniyaatti argamu Haayilaand Square jedhamu gamoolee 2 kan akkasii dugdee Waashingtanitti kan ijaare yoo ta'u dabalataan 4 immoo ijaaraa jira. All of our apartments can be legally occupied as either a place to live. Gamooleen keenya martinuu sirnaan bakka jireenyaaf yookaan bakka hojiif lamaaniifuu tajaajilu. Kaan immoo namoonni qalbiidhaan bakka hojii isaanii bifa haaraan deebisanii ijaaruutti deebi'uuf jiru jedhanii amanu.